Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa irraa oduu isin dhageessifnaa jalqaba irratti hangafoota oduu. Abbaan qabeenyaa Oromoo obbo Yaadataa Junaydii godina Harargee aanaa Baddannootti mana barumsaa birrii miliyoona 60 oliin ijaarsisee xumursiisuun eebbisiisee tajaajilaaf qopheessee jira. Weerarri dhibee busaa Oromiyaa keessatti bal'inaan mul'atu yaaddoo guddaa ta'ee jira jedhame. Soomaaliyaan biyyoota ergama nagaa kabachiisan gamtaa Afrikaaf loltoota gumaachan filachuu irratti ofiinaan murteessa jettee jirti. Oduu kennaa ibaatiin Tarkiin buufata waraanaa Kurdush haleeluu ibsitee jirti. Oduu isin dhageessisuun kan isin wajjin turaan Jibriil Muhammadii amma oduu bal'inaan. Abbaan qabeenyaa Oromoo obbo Yaadataa Junaydii godina Harargee aanaa Baddannootti mana barumsaa birrii miliyoona 60 oliin ijaarsisee xumursiisuun eebbisiisee tajaajilaaf qopheessee jira. Aanaa Baddannootti mana barumsaa dulloomee umrii waggaa 60 olii lakkoofsisee akka haaraatti ijaarsisuudhaan guyyaa kaleessaa hawaasa naannichaaf dabarsee kennuun tajaajila akka eegalu taasisee jira. Guutuu gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Abbaan qabeenyaa Oromoo obbo Yaadataa Junaydii godina Harargee aanaa Baddannootti mana barumsaa birrii miliyoona 60 oliin ijaarsee xumursiisee eebbisiifamee tajaajilaaf qophaa'ee jira. Aanaa Baddannoo mana barumsaa dulloomee umriin isaa waggaa 60 ol lakkoofsee akka haaraatti ijaarsuudhaan guyyaa kaleessaa hawaasa naannichaadhaaf dabarsee kennuun tajaajila akka eegalu taasifamee jira. Maqaa mana barumsichaas mana barumsaa Baddannoo sadarkaa tokkoffaa Sooressa Yaadataa Junaydii jedhamuun kennamuufiin bakka keessummoonni garaa argamanitti eebbifamee jira. Hojii gaarii hojjete kanaaf kanneen kabaja gaachanaa waancaa fi akkasumas suuraa Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa kennameefii jira. Manni barumsaa kun bara 1952 kan ijaarame yoo ta'u yeroo ijaarame hanga kutaa 6tti qofa kan qabuu fi baay'ee dhiphaa ta'uu himanii jiru. Obbo Yaadataa Junaydii illee mana barumsa Baddannoo kanatti kan barate yommuu ta'u manni barumsaa kun dulloomee hawaasni naannichaa ijaarrachuudhaaf karaa miidiyaa hawaasaa deeggarsa sassaabuu eegaluun himameetii jira. Obbo Yaadataan koree deeggarsa walitti qabaa jiru qunnamuudhaan hawaasa kiyyaaf mana barumsaa nan ijaara jechuun waadaa seene jedhan. Yeroo gabaabaa keessatti mana barumsaa daree 20 qabu ijaaruudhaan xumursiisee hawaasa isaaf dabarsee kenne jedhame. Weerarri dhibee busaa Oromiyaa keessatti bal'inaan mul'atu yaaddoo guddaa ta'ee jira jedhame. Oromiyaa keessatti waraana waliin wal qabatee hojiileen dhukkuboota dursanii ittisuu laafuudhaan dhibeen fayyaa bakka hedduutti wal waraansa gidduutti manca'uudhaan hanqinni qorichaa dhibee busaa tatamsa'iinsa dhibee busaa hammaachuu hawaasni komatee jira. Dabalataa gabaasichaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Weerarri dhibee busaa Oromiyaa keessatti bal'inaan mul'atu yaaddoo guddaa ta'ee jira jedhame. Oromiyaa keessatti waraana waliin wal qabatee hojiileen dhukkuboota dursanii ittisuu laafuudhaan dhibeeleen fayyaa bakka hedduutti wal waraansa gidduutti mancaafamuudhaan hanqina qoricha dhibee busaatiin tatamsa'iinsi dhibee busaa hammaachuusaa hawaasni komatee jira. Keessattuu aanaalee godinoota Wallaggaa Lixaa, Qeellam Wallaggaa, Wallaggaa Bahaa, Bunoo Baddannee, Shawaa Kaabaa, Shawaa Lixaa fi kanneen biroo keessatti wallaansa argachuu dhabuun lubbuun namaa gaagaamaa jiraachuu ibsamee jira. Qorannoon Biiroo Fayyaa Oromiyaa torbee darbe keessa ifa taasise yeroo ammaa kana naannoo Oromiyaatti namoota qorataman keessaa harka 39 ol irratti dhibeen busaa argamu mul'isee jira. Haleellaa fiinxaleeyyii faannoo aanaadharraa gandoota garaa keessatti raawwataa jiraniin irratti irra caalaan isaanii jiraattota ganda jiruu Daaddaaqee isaaniirraa buqqaanii gammoojjii laga jaamaa keessatti dhibee busaan miidhamaa jiran jedhee jira. Haleellaa humnoota fiinxaleeyyii faannoo raawwataa jiraniin karaan ittiin deemanii yaalamanis hin danda'amne jedhame. Akkasumas godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Umuruutti hawaasni dhibee busaatiin miidhamaa jiraachuu isaa himanii jiru. Mootummaan qoricha dhibee busaa fi golgaa siree bal'inaan akka dhiyeessuu qabu kan himan ogeeyyiin fayyaa. Hawaasni immoo corroqqii bookeen busaa irratti wal hortuu dhangalaasuu fi namni mallattoon dhukkubichaa irratti mul'ate saffisaan mana yaalaa akka deemuu qabu hubachiisanii jiru.
Soomaaliyaan biyyoota ergama nagaa kabachiisan gamtaa Afrikaaf loltoota gumaachan filachuu irratti ofiinaan murteessa jettee jirti. Ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaan ergama nagaa kabachiisuu gamtaa Afrikaa dhufuudhaaf biyyi kamtuu loltoota gumaachuu danda'a kan jedhu murteessuudhaaf aangoo kan qabu Soomaaliyaa ta'uu ibsee jira. Guutuu isaa kitaanutti isiniif dhiyeessa. Soomaaliyaan biyyoota ergama nagaa kabachiisan gamtaa Afrikaa loltoota gumaachan filachuu irratti ofiinaan murteessa jette. Ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa ergama nagaa kabachiisuu gamtaa Afrikaa dhufuuf biyyi kamtuu loltoota gumaachuu danda'a kan jedhu murteessuudhaaf aangoo kan qabu Soomaaliyaa ta'uu ibsee jira. Itti dabaluun kanaan dura loltoonni Itoophiyaa Soomaaliyaa keessa bobbaafamuudhaan sochii Alshabaab akka dabalu taasisee jiraas jetti. Ministeerichi ibsaan kololeessa 23 bara 2024 baaseen biyyattiin ergama ce'umsa gamtaa Afrikaa ATMIS irraa gara ergama nagaa kabachiisuu haaraa AUSSOM yeroo ce'utti murteen gumaachaa loltoota dantaa biyyaalessaa fi birmadummaa Soomaaliyaa waliin wal simuu qaba jettee jirti. Itoophiyaan naannoo kaaba Soomaaliyaa waliin walii galtee seeraan alaa taasisee dabalatee akkasuma tarkaanfii gama tokkoon fudhatte gocha birmadummaa keenya sarbuu fi amantaa nageenya eeguudhaaf barbaachisu ta'e mancaasudha jedhee jira. Ibsichitti dabaluunaanis dhimmoonni kunniin Soomaaliyaan biyyoota loltoota gumaachan irratti ejjannoo qabdu irra dhiibbaa uumuu eeree jira. Guyyoota muraasa dura Itoophiyaa dabalatee ministeeronni ittisa biyyoota Soomaaliyaa ergama ce'umsaa gamtaa Afrikaa ATMIS irratti loltoota gumaachan biroo ergama haaraatti Soomaaliyaa keessatti hojii nageenya eegsisuu itti fufuudhaaf fedhii fi qophii qabaachuu isaa ibsanii jiru. Gumaacha loltoota irratti taasifame erga Soomaaliyaan Itoophiyaan qaama humnoota haaraa gamtaa Afrikaan durfamu akka hin taane beeksiftee booda daran muddama keessa galee jira. Dabalataan Masriin tibbana humna waraanaa fi meeshaalee gara Moqaadishootti bobbaasuu isii hordofee Itoophiyaan ce'umsa ATMIS irraa gara nagaa kabachiisaa haaraatti taasifamuun bal'inaan kan guutame jechuun ibsamee jira. Akka ibsa ministeera dhimma alaa Soomaaliyaa irraa ba'e jedhutti Soomaaliyaan haala birmadummaa isii irratti xiyyeeffatte kallattiidhaan ergama kana kan hooggantu yoo ta'u loltoonni kanaan booda ergama irratti galmi nageenyaa fi akkasuma misooma Soomaaliyaa ilaalchisee keessa galuu akka qabus ibsitee jirti. Ibsi kun kan ba'e erga pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahamud daawwannaa biyyoota Soomaaliyaa keessaa loltoota gumaachan kanneen akka Ugaandaa, Burundii, Jibuutii fi akkasuma Keeniyaatti taasisaa turanii booda xumura gara biyya isaanii deebi'anii boodadha. Ibsi kun kan ba'e erga pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahamud daawwannaa biyyoota Soomaaliyaa keessaa loltoota gumaachan kanneen akka Ugaandaa, Burundii, Jibuutii fi Keeniyaatti taasisaa turan xumuranii gara biyyaatti deebi'anii boodadha. Oduu kennaa ibaatiin Tarkiin buufata waraanaa Kurdush haleeluu ibsitee jirti. Mootummaan Tarkii humna waraanaa isii kaleessa galgalaa buufata waraanaa Kurdootaa yookaan PKK Iraaqii fi Sooriyaa keessa jiran irratti haleellaa raawwachuu ibsee jira. Guutuu gabaasa kanaa kitaanutti isiniif dhiyeessa. Tarkiin buufata waraanaa Kurdish haleeluu ibsitee jirti. Mootummaan Tarkii humna waraanaa isii kaleessa galgala buufata waraanaa Kurdootaa yookaan PKK Iraaqii fi akkasuma Soomaaliyaa keessa jiran irratti haleellaa raawwachuu ibsee jira. Tarkiin haleellaa kaleessaa naannoo magaalaa Ankaraatti raawwachuudhaan lubbuu namoota 5 galaafate namoota 22 madeessuu PKK raawwate jechuudhaan himtee jirti. Viidiyoowwan qoodaman akka agarsiisutti namoonni 2 galma warshaa oomisha xiyyaara Tarkiitti qawwee dhukaasaa turanii bakkichi ammoo magaalaa Ankaraa irraa kiiloomeetira 40 qofa fagaatee argama. Qaamni kamiyyuu haleellichaadhaaf itti gaafatamummaa hin fudhanne. Haleellaa mootummaa Tarkiin bakkeewwan 32 kan shororkeessitootaa tahan barbadaaniiru jedha ministeerri ittisa Tarkii. Pirezidaantiin Tarkii Rajab Tayyib Erdogan haleellaa suukkaneessaa yoo jedhan ministeerri dhimma alaa biyya keessaa ammoo namoonni haleellicha banan dhiira tokkoo fi dubartii tokko ajjeefaman jedhee jira. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa irraa oduu narraaf qopheeffanne kanneen hangammaa turanii oduu isin dhageessuun kasi wajjin ture Jibriil Muhammadi ogummaa kaameraaf teeknikaan Umar Jamaaltuun afaana ture qophiilee OFM kanneen afaan waliin turtii gaarii jecha Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa share subscribe gochuun uummata biraan ga'a.